بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبجمتوتا جالتمتوتا بلينكيا جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام إيجا سلام تاتي بقربين سبحانه وتعالى نجيان ولدت ندبسه kanneen dunyaa irratti hafne kanneen biyya keessaatii fi akkasumatti biyyan baatti argamtu hundi keessanuu jechuudha. Kanaaf osoo adda baana jennee walitti hin dhaammatin adda baanee turre jechuudha. Akkuma hundi keenyaa hubeenu. Kanaaf illaa alhamdu jechaa buleeyyan kiyya insha Allahu ta'ala yoo rabbiin keenya nuuf fedhe gara barumsa keenyaatti deebinetti baranna. Kanaaf arraan tana salaamtaan isiniin jajjettiin olbe dhufe jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya kanneen biyya ambaa keessatti argamtan akkasuma kanneen biyya keenyaatis hunduma keenyaa jechuudha. Khayla alhamdu rabbi ammaan nu jiraachisa isin nu geefi. Kanatti aansuudhaan akkuma beekamu wanni godhuu qabnu tokkummaan keenya barbaachisaadha yeroo hundaa jechuudha. Tokkummaan waa hundarra aananii kanaafuu akkuma tokkoomni kanatti tokkummaa keenyatti fuudha qabna. Akkasumatti rakkoo jirtuu fi bal'ina hundaa waliin qooddachuun bareedaadha kan biyya keessaatii fi kan biyya hambaa jiranis jechuudha. Kanaaf rabbiin furmaata rabbiin faafidu wanni takka yoggaaniif jabaatti booda furmaataatu jira jechuudha. Rakkoo boodaan bal'inaatu jira. أكم ربنا جل وعلا جد يجود إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا يا رب جل وعلا. خنا خيستي رب جل وعلا أسقيستي واحد نفلام يجود ركو خيست بلنا تجرا خنافو هاني تكو يغانيف سرتي جباته جتون سها واينول خناف hundaa warra furmaata nuuf haa godhu jecha. Kanatti aansuun obboleeyyan kiyya akkuma beekamu baatiin amma keessa jirru tuni baatii Zulhijjaadhaati. Kamaa ta'lamuun jechuudha. Akkuma hayyoonni keenya karaa adda addaatiin nuuf ibsaa jiran akkasumatti hubattanii jirtan insha Allahu ta'ala ayinleen asirratti dabaluudhaan yoo rabbi nuuf fedhe bal'inaan walitti deebinee waliif ibsina caalmee isaatiilleedha. Kanaaf wayin irratti barbaachisu ammaan tana warroota iddoo hajji jiran kan umraa godhan akkasumatti kanneen hajjiif qophaa'aa jiran alatti nuti kan wanni godhuu qabnu yeroo tan keessatti maali soomanuudha. Guyyaa dabrees kan fuula dura jiru keenyas hundaa'u soomanuudha qabna kan rabbiin laaffiseef jechuudha. Kanaafuu guyyaan kuni guyyaa caalmee qabu guyyaa rabbiin jalla waalaa caalmee isaarraa ittiin kakate tokko rabbiin waan fedheen kakataa akkasuma waan caaltuun kakata. Rabbiin samiin kakataa jechiidhaan kakataa akkasuma ayat isaatiin kakate jechuudha rabbiin jalla waalaa. Kana keessaa qurnan zulhijjaa kanaan kakatee jira rabbiin jalla waalaa akkana ja'a والفجر وليال عشر رب جل وعلا. فجر التخدة قرن ذو الحجة التخدة بعد عرفات أنا مكسيرو تنا يجولا. خنافو قرنكم قرنان على أبو قرنان خن خيستي وني قدو قبنو صومنان وتلاوة القرآن والذكر. قرآن كرهودان ذكري قدو يجول دعاء قدو يجول. Kanaaf du'aayin yeroo hundaa'u barbaachisaadha. Rakkoon yoo namatti dhufte du'aayin furmaata waan sanii taati. Kanaaf waan takka yerooniif hojjechuu deemtu rabbii keetti kadhatteeti hojjette. Kadhattee yooniif kanuu jirattiin hin siisine yoo teeyse kan qomattu hin jiru. Kanaafuu kadhatteeti sababa goote jechuudha. Faatbaa sababa godhuu qabna. Sababa san yooniif goone ittiin waan san milkooyina ittiin ammallee galma geenya jechuudha. Kanaafuu rakkoo amma nu dhufee jiru kanas kan ittiin irra aannu du'aa godhachuudhaan bikka jirrutti
akkuma jirutti akkuma jaarmiyaan adda addaa jirtanitti akkasumatti tokkummaa keessan kan duraanii caalaa cimsuudhaan waan barbaachisu takka irratti yoo ni fulleeffatan yeroo hundaa'uu kadhaa qabaannaan rabbii kee kadhannaan rabbiin galmaan siif gaha jechuudha. Kana waan ta'eefuu du'aa'ii mataa keenyaafis hawaasa islaamaatiifis akkasumatti rakkataa hundaafuu du'aa'ii godhuu qabnaa jechuudha. Kanaaf guyyaa hanga jiru kana soomana keenya soomannee keessattuu guyyaa Arafaadhaa san hundi keenyaafuu soomanuu qabna. Kana ammaan dura illee soomanii yoo jiraate jechuudha. Akkasii kanaaf obboleeyyan kiyyaa keetti warra waliin ta'e rabbiin haa godhu. Insha Allahu ta'ala gara barumsa keenyaattis baay'inaan walitti deebineetti waliin ofna. Kanaafuu namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaadha. Akkasumatti shares waliif gochuudhaan hundi keessanuu waliin gahaadha. Asirratti waan rakkoo biyya keenyaatii fi bal'ina biyya keenyaatii fi rakkoo hawaasa keenyaatis hundaa waliif qoodaa akkasumatti ammas beekumsa keenyaas waliif qoonna. Maaliif diin keetiif biyya teetiif waa hunda keessatti quuqamuudha qabda. Akkasumatti ammallee diin keetii jechaas yoo rakkoon diin keetii irratti kan gahu ta'e falmachuudha qabda. Yoo kan namummaadhaan namarra gahu ta'es falmachuudha qabna. Kanaaf hunda keessattuu rabbiin irra nu aansu warra diin isaaniitis rabbiin fiixaan baasee akkasumatti galmaan ga'u rabbiin haa godhu. Rabbiin diin kiyyaa anaatti isa yeroo hundaa'u jechuudha. Nu dhiisii nu makluuqa kana dhiisii rahmaan diin kiyyaa anaatu tiifataa jeeti jira. Kanaaf hanga hin deenyuun ammoo diin keenya barannee akkaataa itti rabbiin keenya gabbarru akkaataa itti rabbiirraayis kadhannee waa ittiin argannu ulaagaa ittiin kadhatanii jira. Kuni beekumsatti haajama. Waan jabaate hunda furmaata itti godhuudhaaf du'aa godhattee yoo beekumsa qabaattee karaa furmaata sanatti deemte jechuudha. Kanaafuu haa barannuun isiniin jaha gara barumsaatti haa deebinu qalbii teenya gara barumsaatti deebinee karaa jirruus ilmi irrattis akkasumatti yeroo teenya adda qooddannee haa kannanuun isiniin jaha. Akkasii insha Allah ta'ala hanga walitti deebinutti keetti nuuf jiraadhaadha. Akkuma jennee insha Allah waliif shir godhaadha. waliin gaasiniin jenna baarakallahu fiikum keetti nuuf tura. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.